Haleellaa Israa'eel fi US waliin ta'uun Iraan irratti raawwatan daran hammaachaa jira. Kana hordofuun addunyaa guutuun yaaddoo guddaa keessa lixee jira. Iraan keessatti dhoo'insi garaagaraa fi miidhaan garaagaraa dhaqqabaa jira. Keessumaa qabeenyaa fi lubbuu irratti miidhaawwan gurguddoo mudataa jiru. Hooggantoonni olaanoo fi ajajaan waraanaa garaagaraa kan Iraan du'an addunyaa kanarraa darbuu isaanii miidiyaaleen Iraan addeessaa jiru. Hoogganaan olaanaa Ayatollah Ali Khamenei du'aan addunyaa kanarraa boqochuusaa miidiyaan Iraan addeessaa jiru. Keessumaa miidiyaaleen addunyaa gurguddoos addatti ibsaa jiru. Namtichi kun waggoota 37 kan Iraan bulche yoo ta'u, guyyaa har'aa kana garuu lubbuun darbuu isaanii miidiyaan garaagaraa addeessaa jiru. Kun seenaa keessatti isa jalqabaadha. Iraan keessatti dhoo'insi gurguddaan mudataa jiraatus keessumaa magaalaa Teheraan keessatti ammoo daran hammaachaa jira. US fi Israa'eel waliin ta'uun haleellaa kana raawwachuu isaaniitti haleellaan kun haleellaa to'annoo fi haqaati jechuun ibsan. Iraan gama isheetiin garuu haleellaan kun waraana Islaamaa irratti labsamedha jechuun ibsite. Kana hordofuun deebiiwwan garaagaraa kennaa jirti. Buufata waraanaa US kan baha giddugaleessaa keessatti argamu irratti tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachaa jirti. Du'aatii Ayatollah Ali Khamenei hordofee Iraan guyyoota 40f guyyaa gaddaa labsitee jirti. Kana hordofuun Iraan keessatti uummanni gammachuu fi gadda isaa ibsachaa jira. Muraasni gammachuu isaanii kan ibsatan yoo ta'u, muraasni ammoo gadda isaanii ibsachaa jiru. Kun kan ta'eef Israa'eel fi US waliin ta'uun haleellaa Iraan irratti raawwataniin ta'uu isaa addatti ni ibsama. Bahi giddugaleessaa ammatti jeequmsa hamaa keessatti argama. Keessumaayyuu Dubaay, Kwaatar, Kuweet, Joordaan, Bahareenii fi naannoowwan galoo galaana Eden keessatti rakkoowwan jeequmsaan wal qabatan mudataa jiru. Rakkoon kun addunyaa guutuudhaaf yaaddoo hamaa ta'ee jira.